Caaroo yoo bishaan dhabe jirmi lalisee latu kan bakka ka'e beeku hundee isaa tasangatu. Isinirraa dhalannee taanee intalaaf ilmaa nuti damee keessanii isin immoo nuuf jirmaa hidda keenya dagannee hin goonu nyaata rirmaa. Bakka kamuu jiraannu ardiileef biyya kamuu isinummaan nu waamaa abbaa lakkaa'ee namuu. Hireen nuuf dabarsitee jiraannus baarii gama nuti qaama keessanii isiniin taane namaa. Dhibeen keessan nu dhibaa rakkoon keessan nu rakka haqa nurraa qabdanu dagachuun qabnu takkaa. Fayyaalessanuuf ta'a dhibeen isin hin qabinii tasa dhukkubsattanis yaala of biraan dhabinii. Garaa isheen nu baattee miixuu cimaan nu deessee guddiftee eebba isheetiin haati asiin nu geesse. Ulfoon ulfa baadhatan haadholii nu guddistee nurraa dhiqxee nuuf dibdee da'umsaan du'uun qabduu meeshaalee yaalaa dhibdee. Har'aas lubbuu nuuf kennuuf ofii isheef dhabnaan lubbuu haqni haadhaa jabaadha nurratti hin ta'u cubbuu. Gaarii biyya ormaa mannaa dhabdus biyya ofii wayyaa aantii gargaaruu qabna dursinee dhimma fayyaa. Osoo nu jaraaf jirru maatiin keenya rakkatu kottaa gamtaa wal taanee rakkoo furraa takkatu. Jedhanii ilmaan jaarsoo biyya Ameerikaa jiranii osoo wal hin qoqqoodin gosaaf gandaan jiranii akka callee faayamuun tokkummaa wal diranii hospitaala hundarraa kan meeshaa yaalaa hiranii. Har'aas meeshaalee yaala fayyaa walitti nuuf kuusanii hospitaala cinaksaniif kunoo karaa buusanii. Uummanninis gammadee gamtaa yaa'ee simatee ilmaan koonaaf milkeessi jedhee rabbitti himatee. Diyaaspooronni Ameerikaa ijoolleen jaarsoo jihanii dhabaa dhibeen osoo hin arkin bakka guddoo haa gahanii. Hojiin keerii akkanaa ammallee isin haa bartu jedhee eebbisaa jira uummanni keenya martu. Kaaniif moodeela ta'uun abjuu dhugoomsitanii warri hundee intarnaashinaal hedduun boonsitanii. Gammachuun itti fufaa hin jiru addaan citi ammaas aaga dhagahaa kana qofaayyuu miti. Tokkummaa fi gamtoomuu godhachuu qabna aadaa jedhanii ilmaan jaarsoo waliif galanii waadaa. Dhaloonni bakar waaree fiiguuf akka rasaasaa kunoo gamtaan ka'anii kan rafillee kakaasaa. Hidda rakkina jaarsoo wal ta'ee waliin ciraa alaaf keessaan tokkoomee deemsa eegalee jira. Egaa sammuutti qabadhaa kan darbe gundoodha ammallee dhagahaa kan hafe guddoodha. Gamtaan hidda jabaan har'a lafaa ka'e Ameerikaa qaqqabee Kanaadaatti cihee caayaa isaa bal'isee damee magarfatee Awurooppaa fi Eeshiyaatti achi dabarfatee Awustiraaliyaas ardii hundaa lixee ilmaan jahan jaarsoo walitti hidhee fixee. Dammaqee dammaqsee kan rafe kaasisee jaarsoo roga hundaan badhaatuu taasisee. Meeshaa yaalaa dhabees kan lubbuun darbaaru jaarsoo roga hundaan jabaannee gargaaruuf. Caayaa gamtaa kanaa jalatti wal taanee akka waliin deemnu wal wajjin ol kaanee waamicha isinii goonaa walitti himaa dhagahaa ergaa keenya facaasaa guutuu addunyaatiin gaha ergaa keenya facaasaa bakka hundaanuu gaha. Ja'a obboleessi keessan Saaladii Hamzaatii galatooma ulfaata.